Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mooltan hiriyoottan kiyya hadha wanni waliin laallu akkamitti keekii akka dalagnu inshallah hanga dhumaatti hanga xumuraatti nafaana turaasiniin jedha. Akkamitti wanni akka dalagnu maalirraa dalagannaa killee afurii qopheeffannee jirra. As biratti dammoo bishaan ho'aa bishaan xiqqishuma gatti tana bishaan ho'aa qopheeffannee jirra. Bakka kana immoo sukkaara inni kun immoo zayitiidha. As biratti immoo pikin powder qopheeffannee jirra. Pikin powder kanaan dalagadhaani. Isa kanaan dalagaa vanilla illee qopheessee jira. Kuna vanillaan kana vanillaa kanarraa dalagadha. Inshallah nafaana turaa isiniin jedha hanga xumuraatti. Kun immoo daakuudha. Daakuu burcuqqoo kana lama qopheeffadhe hanga dhumaatti nafaana turaa. Viidiyoo kiyya subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Kun immoo soqidda xiqqishoo itti godhanna. Viidiyoo kiyya namni hin beekne chaanaala kiyya namni hin beekne Halimaa Kadir jedha. Bakka YouTube bira deema bakka search jettu sani barreessa akka jiruun viidiyoon an dalage kulliin isinii dhufa. Subscribe, like, comment, share gochuu hin dagatina. Firawwan kiyya ta'aa na jajjabeessaa isiniin jedha inshallah. Amma akkatti waliin dalannu laalla nafaana tura. Kunoo haala kanaan killee itti buufannee jirra. Amma sukkaaratti naqannaa. Sukkaaratti naqannee sukkaaraa fi killee sirriitti dhoofna. Sirriitti killee fi sukkaara walitti dhoofnee inshallah walitti deebina. Kunoo haala kanaan killee keenya dhoofnee jirra. Sukkaaraa waliin zayitii waliin dhoofnee bareechifnee jirra. Amma waan hafe itti daddabalanna inshallah. Amma pikin powder itti godhanna. Irraan dammoo vanillaa itti goona. Vanillaa xiqqishuma qabaata namatti godhadha. Amma walitti kurra. Kunoo haala kanaan waliin dhoofnee bareechine akkanatti waliin dhaanne. Amma maaltu nu hafee? Daakuutu nu hafa. Amma daakuu xiqqeessaatti buufanna. Yeroo tokko al tokko ittiin goonu hunda isaa sheekessaa waliin dhaabne itti dabalanna jechuudha. Kunoo haala kanaan daakuu amma itti goone akkana waliin dhoofne. Ramma immoo killee adii adda duratti baasnee booratti goone duratti adii adda baafanne san immoo itti godhanna. Amma dammoo irraan daakuu itti buusna jechuudha. Amma immoo daakuutti goona. Diqqeessaa daakuutti godha waliin dhaati daballa jechuudha. Haga fixnutti daakuu safarannee keenya kan. Kunoo haala kanaan xumurree walitti dachaane. Amma maal goona? Hiqaatti bilcheeffannu jechuudha. Zayitii keessa dibee jira. Xiqqoo waraqata kanatti godhadhe zayitii dibee jira. Maaliif akka nu jalaa hin qabannee fi akkana zayitii keessa dibnee inshallah. Kunoo haala kanaan bareedee nu hojjetamee jira. Akkuma argitan kana kunoo hunda isaa itti buusee xumuree ka'ee inshallah walitti dachaana. Kunoo haala kanaan itti naqannee qopheeffannee jirra. Amma firinii keenya bannaa. Isa kana firiniin keenya ammas keessa keennee akka ta'u laalla inshallah. Kunoo haala kanaan keekiin keenya gahee bilchaatee baasnee amma meeshaa kana keessa kaa'annaa. Kun ka keekii keessa kaa'annu as keessa galfannaa jechuudha. Haala kanaan nu bilchaatee xumuramee kunoo waliinuu halaallu bismillah. Kunoo haala kanaan keekiin keenya bilchaatee xumuramee. Kunoo haaluma argitan kanaan keekii sooftii ta'e. Kunoo ho'aadha. Nama gubaa. Kunoo akkuma argitan kana keekii bareeda ta'e maashaallah. Wallahi keekii akkamii isaa nuu ta'e argitanii akkanatti dalagannee haa nyaannu isiniin jedha. Manuma keenya keessatti koottaan waliin nyaadhaa. Hanga viidiyoo biraa hojjedhee isinii gadhiisuuf subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Firoowwan kiyya ta'aa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.